Harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ijoo isinitti himaa oduu ijoo wajjin Ansraa Sabaatiin. Ijoo keenya jalqabaatiin godina Baalee magaalaa Roobee keessatti guyyaa kaleessaa qarreewwan mana barumsa sadarkaa lammaffaa keessaa kanneen lakkoofsaan 6 ta'an uffata keelloo uffatan jedhamuun hidhamanii turani. Qarreewwan kana keessaa guyyaa har'aa 2 kan gadi lakkifaman yoo ta'u isaan hafan biroo ammayyuu mana hidhaa keessa jiraachuu maddeen gabaasaniitii jiru. Manni hidhaa barattoonni kunneen itti hidhaman Dhakaboora kan jedhamu yoo ta'u isaan malees namoota nagaa karaa irraa humnoota tikaan qabamuun hidhamaa jiraachuu jiraatan magaalaa Roobee OMN itti himeetii jira. Haalli nageenyaa godina kana keessa jiru yaaddessaadha kan jedhu namni kun bobbaanee galuuf amma yaaddoo nutti tahee jira jechuun dubbata. Baha Oromiyaa magaalota akka Dirree Dawaa, Awwadaay, Haromaayaa, Qobboo, Dirree Xayyaaraa, Kombolchaa fi Harargee Lixaatti tan argamtu magaalaa Hirnaa fi magaalota biroo keessatti sababa uffata keelloo uffattan jedhuun hidhaa fi reebichi cimaan poolisii humna addaa Oromiyaatiin qeerroo fi qarree irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen gabaasaniitii jiru. Akkuma beekamu magaalota armaan olitti eeraman kanneen keessaa Dirree Xayyaaraatti hiriirri mormii cimaan guyyaa kaleessaa geggeeffame oole. Sodaa kanaan magaalotaa fi gandoota baadiyaa naannoo magaalota kanneenitti argaman keessatti hiriirri ka'uu mala jechuun mootummaan Biltsiginnaa yaaddoon liqinfameetii jira. Kanarraa ka'uunis waraana dabalataa naannichatti bobbaasee uummata nagaa nama itti yaade uffata keelloo uffatee fi nama osoo itti hin yaadin akka carraatti uffate maraa reebaa ooluun qeerroon hidhamanis ni jiru jechuun maddeen Baha Oromiyaarraa OMN itti himaniitii jiru. Godina Bunnoo Baddallee aanaa dhidheessaa fi Cawwaaqaatti namoonni ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaatiin booda hidhaman hedduun humnoota sirnichaatti yeroo garagaraatti manneen hidhaa keessaa baafamuun ajjeefamaa akka turan namni mana hidhaa ture tokko bilbilaan OMN'if ibseetii jira. Akka maddi keenya kun jedhutti ajjechaan kun godinicha keessatti iddoowwan adda addaatti raawwatamaa ture himuun warri isa wajjin hidhaman hedduun halkan gadi baafamanii rasaasaan ajjeefamuun jumlaan boolla takkatti awwaalaman jedheetii jira. Godina Shawaa Lixaatti torbee darbee dabballoonni Biltsiginnaa aanaalee hunda irraa maqaa qeerrootiin dargaggoota 9 fuudhanii magaalaa Ambootti ajandaa ijaarsa biyyaa jedhuun leenjiif walitti qabanii jiraachuun dhagahame. Ajandumaa kana ammoo gara aanaaleettis gadi buusanii qeerroo mariisisuuf yaalanii sababa qeerroon gaafilee garagaraa itti kaasanii hudhanii qabaniin walgahichi osoo hin xumuramin adda cituu isaa maddi keenya kan walgahicharraa qooda fudhatee ture tokko bilbilaan OMN itti himeetii jira. Sababa huccuu keelloo uffataniif jecha guyyaa kaleessaa namoonni baay'een humnoota mootummaa Biltsiginnaatiin hidhamuun nageenya biyyaatiif yaaddoo guddaa uumuu mala jechuun rogeeyyiin Oromoo marsaa hawaasummaa irratti sodaa qaban ibsataatii jiru. Mootummaan Biltsiginnaa yeroo garagaraatti sochii uummanni Oromoo taasisu mariin osoo furuu danda'u afaan qawweetiin sagalee uummataa ukkaamsuuf yaaluun gatii guddaa isaan kafalchiisuu malas jedhani. Kanumaan walqabatee namoota guyyaa kaleessaa badii tokko maletti sababa huccuutiif hidhaman akka gadi dhiisan rogeeyyiin Oromoo kun gaafataniitii jiru. Miidhaa warshaan albuudaa Midrook laga dambii qabeenya uumamaa fi lubbuu namaa irraan ga'eef hamma beenyaan kafalmutti mootummaan dhaabbaticha kana hojii jalqabsiisuu hin qabu jechuun waldaan Koontomaa Daarimuu gaafateetii jira. Walitti qabaan waldaa Koontomaa Daarimuu obbo Roobaa Gimbee yaada OMN'if kennan irratti akka jedhanitti dhaabbatichi kun miidhaa hammana hin jedhamne lubbuu namaa fi qabeenya uumamaa irraan ga'uu isaatiif bara 2018 mormii uummataa mudateen hayyamni hojii harkaa fuudhamee miidhaan inni dhaqqabsiise akka qoratamu taasifameetii ture. Qorannaa kana irratti hayyoonni Oromoo hirmaatuun bu'aa isaanii mootummaaf dhiyeessanis mootummaan uummataaf ifoomsuu diduun deebisee dhaabbatichi akka hojii jalqabuuf karaa ministeera albuudaa gaazii fi peetirooliyoomiitiin sochii taasisaa jira jedha. Kana ammoo mootummaan yoo irraa hin dhaabbatin waldichi dhimmicha gara mana murtiitti akka fidu beeksiseetii jira. Ijoo biraatiin waraanni Eertiraa Tigraay keessaa tantamaan akka bahu bulchiinsi Joo Baayiden gaafachuu Associated Press gabaase. Dubbi himaan waajjira haajaa alaa Ameerikaa ibsa kaleessa miidiyaaleef erganii loltoonni Eertiraa kan mootummaa federaalaa tumsuun Tigraay waraanaa turan saffisaan naannicha gadhiisanii bahuu akka qaban akeekkachiiseetii jira. Ijoo kennaa xumuraatiin hoogganaan Itoophiyaa badhaafamaan Noobeelii nageenyaa amma yakka waraanaatiin himatame jedha The Washington Post. Ji'oota 15 dura wal dhabdee Eertiraa waliin qabu furuu isaatii badhaasa Noobeelii nageenyaa kan mo'atee ture muummicha ministeera Itoophiyaa amma garuu waraana guddaa dhala namaa irratti raawwatu hin oolu jedha barruu Washington Post irratti bahe kun ammoo yakka waraanaatiin isa himachiisas jedhe. Naannoo Tigraay irratti erga waraana badee daandii cufuun dhiyeessii nyaataa naannicha akka hin dhaqqabne yoo godhu midhaan gubuu fi beeyladoota fixuu yakka guddaa raawwatu isaa barreessee The Washington Post. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya ijoon teenya kana fakkaataa bal'inni isaa oduu idilee keessatti argattu Ansraa Sabaaf gama ogummaa suur-sagaatiin Abdii Jamaaltuun afaana ture.
horaa bulaa.